Israa'el bulchiinsa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiif sochii waraanaa eegdonni warraaqsa Iraan yeroo ammaa geggeessaa jiran ilaalchisuun akeekkachiisa cimaa laattee jirti. Akeekkachiisni kunis Iraan shaakala waraanaa kanaa akka guuggii yookaan da'ootti fayyadamuun haleellaa tasaa Israa'el irratti raawwachuu maltii sodaa jedhurraa kan maddedha. Haaluma wal fakkaatuun odeeffannoon maddoota Yemen keessaa argamee akka saaxiluutti gareen Huutii Yemen sochii bal'aa eegalanii jiru. Sochii kanaam kan dursaa jiru ajajaa olaanaa waraana Huutii kan dhiyeenya muudame Yuusuf Almadaaniidha. Isaan kunis wiirtuuwwan waraana lafa jalaa fi holqa iccitii ijaaruu irratti xiyyeeffatanii jiru. Iccitiin keessoom Israa'el akka agarsiisutti madaalliin humnaa fi nageenyaa Israa'el dadhabee jiraachuu isaatiin ofitti amanamummaa dhabuun isaa saaxilamee jira. Har'a magaalaan Tel Aviv isheen baatiiwwan ja'an darban erga waraana guyyaa 12 sanaa booda qabbana xiqqoo argattee turte deebitee sodaa jiraachuuf dhabamuu keessa seenteetti. Nutis qabxiilee ijoo kanneen bifa madaalawaatiin ni qajeelchina. Tumsi waraanaa Raashiyaa fi Chaayinaa keessattuu gama xiyyaarota gurguddaa boombii niwukilaraa baachuu danda'aniin saffisaan dabalaa dhufee jira. Kunis michummaa istiraateejii biyyoota lameenii kan michummaa daangaa hin qabne jedhamee beekamu sana gara sadarkaa haaraatti ceesisuu isaati. Raashiyaa fi Chaayinaan yeroo ammaa kana dhiibbaa biyyoota dhiyaarraa isaan irra ga'u ofirraa qolachuuf humna waraanaa isaanii walitti qindeessuun ergaa ifatii Ameerikaaf michoota isheetiif dabarsaa akka jiranidha. Odeeffannoon ijoo kanneen bal'inaan ni ilaallaa, iccitiiwwan duuba isaanii jiran ni akeeknaa. Turtiin keessan haga xumuraatti nuuf faana haa ta'u. Qophii keenyaa laayikii gochuun jalqabaan affeerraa keenyaa yeroo maraati. Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumura qophii keenyaatiin turtii gaarii. Odeeffannoon maddoota Yemen keessaa argamee akka saaxiluutti gareen Huutii Yemen keessa socho'u haleellaa cimaa waggoota lamaan darban humnoota Ameerikaa, Ingilizii fi Israa'el irraa isaan irra ga'een humni isaanii dadhabuu hordofee deebi'anii of ijaaruuf sochii bal'aa eegalanii jiru. Tarkaanfii kanaan kan dursaa jiru ajajaa olaanaa waraana Huutii kan dhiyeenya muudame Yuusuf Almadaaniidha. Isaan kunis wiirtuuwwan waraanaa lafa jalaa fi holqa iccitiin ijaaruu irratti xiyyeeffatanii jiru. Yuusuf Almadaaniin karoora bal'aa baasuun caasaa waraanaa garee kanaa deebisanii ijaaruuf tattaaffii guddaa gochaa jira. Ijaarsi kunis magaalaa guddittii sanaa Taa'iz Ebiifim Zamaar keessatti manneen kuusaa lafa jalaa fi buufataalee dhokataa ijaaruuf keessatti qabata. Kunis holqaawwan duraan turan kan naannoo Sa'aadaa fi Amraan jiran haaromsuu fi babal'isuu cinatti kan raawwatamudha. Kaayyoon guddaan tarkaanfii kanaa meeshaalee waraanaa istiraateejii ta'an kan akka misaayilaa fi diroonii bakka tokkotti kuusumannaa naannoo giddu galeessaa fi Yemenitti bittinneessuun gadiinni salphaatti rukunnee gochuufidha. Kunis humna waraanaa isaanii si'aayinaan akka socho'uu fi yeroo barbaachisaa ta'etti bakka jijjiirrachuuf isaan dandeessisa. Gama biraatiin holqaawwan haaraan ijaaramaa jiran keessaa gariin gara warshaa fi wiirtuu oomisha misaayilaa fi xiyyaaraan ammaleeyyitti jijjiiramaa jiru. Kunis humna qilleensaa isaanii kan haleellaa diinaatiin miidhamee deebisanii bayyanachiisuuf karoorfame. Hojii kanaaf jecha hooggantoonni Huutii baajata guddaa ramadanii jiru. Maallaqa kanaan dura tajaajila hawaasummaa fi misoomaaf ooluu qabu gara ijaarsa waraanaatti naannessuun dhimmi waraanaa dhimma jireenya uummataa caalaa dursii kennamuu qabu ta'uu agarsiisa. Lafarrattis naannoo IBFM Taa'iz keessatti hojiin lafa qotuu fi ijaarsaa haalaan cimee jira. Jiraattonni naannoo kanaa sagalee dhukaasaa fi qonnaa lafa jalaa dhaga'uu isaanii dubbatu. Bakkeewwan tokko tokkotti uummanni lafa qonnaa isaanii akka hin seenne dhowwamanii jiru. Keessattuu naannoon Taa'iz kan karaa dhibboo galaana Abbaab Almandeb irraa kiiloomeetira 140 qofa fagaatu bakka ijaarsi kun itti cimedha. Kunis naannichi tarsiimoo waraanaatiif akkasumas dhiibbaa naannoo sanaa irratti uumuuf bakka murteessaa ta'uu agarsiisa. Gabaasa kanarratti wanti hubatamu haleellaan humnoota lixaa Ameerikaa fi Ingiliz akkasumas Israa'el waggoota lamaan darban garee Huutii irratti raawwatan
garee kanaan guutummaatti barbadeessuu yookaan jilbeenfachiisuu akka hin dandeenyedha. Bal'aa kanaatiin gareen kun tooftaa waraanaa isaa jijjiiruun lafarraa gara lafa jalaatti ce'aa jiraachuu agarsiisa. Tarsiimoon meeshaalee waraanaa gara giddu galeessaaf Yamanitti dhiyeenya galaana diimaaf Baab al-Mandibitti siqsuun kun ergaa ifatee qaba. Innis Huutiin ammas taanaan daldala addunyaa fi sochii dooniiwwan Israa'elii fi deeggartoota ishee irratti balaa uumuuf humnaa fi qophii gahaa qabaachuu isaati. Ijaarsi lafa jalaa kunis teeknooloojii basaasaa fi haleellaa qilleensaa kan humnoota lixaa jalaa miliquuf kan karoorfame yoo ta'u, kunis waraanni naannoo sanaa bifa haaraan itti fufuu akka danda'u akeeka. Dhumarrattis gareen Huutii dhimma mormii yookaan reesiseensi jedhuuf dursa kennuun falmii Israa'elii fi humnoota lixaa waliin qabu akka itti fufuutti kan ilaalu ta'uu mirkaneessa. Kunis humni reesiseensi aksis jedhamu kan naannoo sana jiru miidhaa irra ga'uu dandamatee deebi'ee of ijaaruu irratti cimina qabaachuu agarsiisa. Israa'el bulchiinsa pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiif sochii waraanaa eegdonni warraaqsa Iraan yeroo ammaa gaggeessaa jiran ilaalchisee akeekkachiisa cimaa laattee jirti. Akeekkachiisni kunis Iraan shaakala waraanaa kanaa akka haguuggii yookaan da'ootti fayyadamuun haleellaa tasaa Israa'el irratti raawwachuu malti sodaa jedhurraa kan maddedha. Maddoonni tikaa Israa'elii fi Ameerikaa akka ibsanitti Israa'el dhimma kanarratti dhuma torban darbee bulchiinsa Tiraampiin quunnamtee jirti. Odeeffannoon tikaa argame sochii humnoota Iraan qofaa kan agarsiisu ta'us Israa'el waraana Hamaas waliin waggoota lamaaf gaggeessaa turteen walqabatee humni ishee dadhabuu fi dandeettiin balaa fudhachuu ishee waan gadi bu'eef sochii kanaa callistee ilaaluu hin dandeenye. Maddi Israa'el tokko akka jedhutti carraan Iraan haleellaa raawwachuu 50% gadi ta'us eenyullee kun shaakala qofa jedhee bira darbuuf qophii miti. Gama biraatiin ajajaan olaanaa waraana Israa'el Iyaal Zaamer ajajaa giddugaleessaa Ameerikaa Admiraal Brad Cooper waliin sanbata darbee bilbilaan haasa'anii jiru. Zamiir sochii misaayilaa Iraan kun haguuggii haleellaa tasaa ta'uu akka danda'u ibsuun humnoonni Ameerikaa fi Israa'el qophii ittisaa irratti qindoomina cimaa akka taasisan gaafatee jira. Haaluma kanaan Admiraal Cooper dilbata darbee Tel Aviv dhufuun aangoota waraanaa Israa'el waliin mari'atee jira. Ameerikaan garuu yeroo ammaa mallattoo haleellaan kun dhiyaachuu isaa agarsiisuu hin argine jetti. Dhimma kanaan ilaalchisee muummeen ministeera Israa'el Binyamin Netanyaahuu fi Doonaald Tiraamp muddee 29 2025 magaalaa Miyaamiitti wal arguuf karoorfatanii jiru. Mariin isaanii kunis carraaqii Iraan humna misaayilaa baalaastikii ishee deebistee ijaarrachuuf gochaa jirtuu fi dandeettii Israa'el bara 2026 keessaa Iraan irratti haleellaa raawwachuu dandeessu irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Odeeffannoon Israa'el akka mul'isutti Iraan waraana guyyoota 12f Israa'el waliin waxabajjii darbee keessaa taasifameen miidhaa guddaan irra ga'ee ture. Waraana sanaan dura misaayila 3,000 kan qabdu yoo ta'u, booda gara 1,500tti gadi bu'eera. Akkasumas buufataalee misaayilli Iraan dhukaafamuun 400 irraa gara 200tti gadi bu'ee ture. Yeroo ammaa Iraan humna kanaan deebistee ijaarrachuuf tattaafachaa jirti. Gabaasa kana irratti wanti hubatamu naannoo ba'a giddu galeessaa keessatti sodaa waraanaa haaraa fi haalli wal hubachuu dhabuun uumamaa jiraachuu isaati. Tokkoffaan sodaa xiinsammuu Israa'elidha. Israa'el waraana waggaa 2 oliif Hamaas waliin tureen dadhabuu fi dhiphina nageenyaa keessa galuu ishee agarsiisa. Sochii waraanaa biyya biraa akka shaakalaatti osoo hin taane akka qophii haleellaatti ilaaluun ishee madaallii humnaa fi nageenyaa keessatti ofitti amanamummaa dhabuu ishee calaqqisiisa. Lammaffaan ammoo Iraan humna deebifachuu isheeti. Waraana waxabajjii darbee keessatti humni misaayilaa Iraan dhibbeentaa walakkaan barbadaa'uusaa gabaasni kun ni saaxila. Iraan shaakala kana kan gootuuf diinota isheetti ani ammas humnaan qaba jechuu fi humna ishee hafee qindeeffachuu fi garuu Israa'el carraa kanaan fayyadamtee Iraan osoo gootummaatti hin bayyanatiin haleellaa biraa raawwachuuf sababa barbaadaa jiraachuu malti. Sadaffaan ga'ee Tiraampiidha. Netanyaahun dhimma kana qabatee Tiraampiin mariisisuuf deemuun isaa bara 2026 keessaa tarsiimoo haaraa Iraan irratti xiyyeeffatee baasuuf eeyyama yookaan deeggarsa Ameerikaa barbaadaa jiraachuu isaa agarsiisa. Kunis waraanni fuulduraa ittisaa qofa osoo hin taane humna niwukilaraa fi misaayila Iraan guutummaatti barbadeessuu irratti kan xiyyeeffatu ta'uu akka danda'u akeeka. Walumaa galatti sodaa guddaan yeroo ammaa jiru Iraanis ta'e Israa'el dursanii haleellaa raawwachuu yoo filatan waraanni naannoo sanaa bifaasuu kanneen isaatiin deebi'ee ka'uu danda'a. Har'a magaalaan Tel Aviv isheen baatiiwwan 6 darban erga waraana guyyaa 12 sanaa booda qabbana xiqqoo argattee turte deebitee sodaa jiraachuuf dhabamuu keessa seenteetti.
jeneraalonni Israa'el warri kanaan duraam Iraan laaffisneerraam jedhanii dhaadachaa turan har'a fuula gaddaaf dhiphina uffatanii yeroon dhumateeraam jechaa jiru. Oduun miidiyaalee birootaam saaxilan waan laayyoo mitiim inni labsii waraanaa haaraatiin. Gaazexaan Maariif akka xiinxaleettiin Israa'el akkas jettiin har'a Iraan misaayila 3,000 oomishtiin boru ammoo samii ishee air defensiidhaan cufattiin guyyaan sun yoo ga'e nuti isaan tuquu hin dandeenyu kanaafuu osoo balballi carraam hin cufamin ammuma rukutuu qabnam. Har'a abbaa giddu galeessaa keessatti namni nagaan rafuu hin jiru warshaaleen Iraan misaayila tuufuu jeneraalonni Israa'el dursanii haleeluu karoorfatu uummanni ammoo gidduu kanatti dhiphata. Waraanni guyyaa 12 sun xumura osoo hin taaneem jalqabaa dhumaatiitiin. Torban kana keessaa Waashingiten keessatti murtoon darbuun hidhee waggoota dhufanii murteessaa. Israa'el nuti carraa lammaffaa hin eegnu jechaa jirti. Tumsiin waraanaa Raashiyaa fi Chaayinaa keessattuu gama xiyyaarota gurguddaa boombii niwukilaraa baachuu danda'aniin saffisaan dabalaa dhufee jira. Kunis michummaa istiraateejii biyyoota lameenii kan michummaa daangaa hin qabne jedhamee beekamu sana gara sadarkaa haaraatti ceesisuu isaatiin. Baram 2019 irraa eegalee Moskoo fi Beejing sochii eegumsaa qilleensaa waloom waa'ee ji'a qofa osoo hin taane gara naannoo garba Paasifikii fi kaaba Paasifikii eenyaam alaksaatti babal'isanii jiru. Sochiiwwan kun xiyyaarota humna waraanaa niwukilaraa baachuu danda'an kan of keessatti hammatan yoo ta'u kunis qindoomina waraanaa humnoota niwukilaraa gurguddoo addunyaa kana lameenii sadarkaa olaanaa irra ga'uu isaa agarsiisa. Bibbimaan embaasii Chaayinaa Waashingiten jiru akka ibsetti sochiin kun qaamaam hammatamaam deebii waloo qiyyaafannoo nageenya naannoo sanaatiif kennamuudha jedha. Gama Raashiyaatiinis sochiin muddeem dhiyoo kanaam naannoo Jaapaanitti godhamee qaama karoora waggaa ta'uufi biyya sadaffaa yookaan Ameerikaaf michoota ishee irratti kan xiyyeeffate akka hin taane ibsamee jira. Haa ta'u malee xiinxalaan waraanaa Chaayinaa tokko akka jedhetti sochiin kun taaktikaa waraanaa caalaam ergaa siyaasaa dabarsuu irratti xiyyeeffata. Raashiyaan waraana Yuukireen keessa osoo jirtu waa'ee ji'a keessatti argama ishee mirkaneeffachuu kan barbaaddu yoo ta'u Chaayinaan immoo akka utubaa istiraateejiitti isaa biyyattii fayyadamti. Seenaa sochiilee kanaam yoo ilaallu bara 2019tti kan eegalame yoo ta'u bara 2024tti ammoo yeroo jalqabaatiif abbaa Eejiyaatiin alatti ba'uun xiyyaaronni isaanii qarqaraam Alaskaatti siqanii xiyyaarota waraanaa Ameerikaa fi Kaanaadaatiin jalaa qabamanii turan. Akkasumas sochiin waraanaa inni 9ffaan xiyyaara Chaayinaa H6N jedhamu kan misaayilaa baalaastikii niwukilaraa baachuu danda'u of keessatti hammachuun humni isaanii daran guddaatu agarsiisee jira. Dhiyeenya kanas muddee 9 xiyyaaronni kun naannoo odolaawwan gurguddoo Jaapaanitti siquun karaa dhiphoo Miyaakoo keessaa darbuun dhiibbaa waraanaa uumaa jiru. Gabaasaam kanarratti wanti hubatamu Raashiyaa fi Chaayinaan yeroo ammaa kanaam dhiibbaa biyyoota dhiyaarraa isaan irra ga'u ofirraa qolachuuf humna waraanaa isaanii walitti qindeessuun ergaa ifatiin Ameerikaa fi michoota isheetiif dabarsaa akka jiranidha. Tokkoffaan sochiin kun siyaasaa fi mallattoo guddaa qaba. Raashiyaan waraanaa Yuukireen irratti xiyyeeffattee osoo jirtu gama abbaa Eejiyaatiinis humna qabaachuu ishee fi Chaayinaa waliin ta'uun Ameerikaa sodaachisuu akka dandeessu agarsiisa. Kunis Ameerikaan bakka lamatti jechuunis Awurooppaa fi Eejiyaa keessatti akka dhiphattu taasisa. Lammaffaan babal'inni bakka sochii isaanii gara Alaskaa fi garba Paasifikiitti siquun isaa nageenya biyya keessaa Ameerikaa irratti sodaa uumuudha. Xiyyaarri niwukilaraa baatuun qarqara Alaskaatti siquun nuti eessayyuu ga'uu dandeenya jechuudha. Keessattuu xiyyaara Chaayinaa misaayila baalaastikii niwukilaraa baatuuf fayyadamuun humna ittisa Ameerikaa qoruudha. Sadaffaan sochiin kun biyyoota michuu Ameerikaa ta'an kanneen akka Jaapaanii fi Kooriyaa kibbaa irratti dhiibbaa uumuuf karoorfame. Yeroo dhimmi Taayiwaanii fi Jaapaan gidduutti muddamni jiru kanatti xiyyaarota niwukilaraa naannoo sanatti balaliisuun biyyoonni Eejiyaa Ameerikaatti hirkachuu caalaa humna Raashiyaa fi Chaayinaa akka sodaatan taasisuufi gara fuula duraatti sochiin kun gara odola Guam yookaan buufata waraanaa Ameerikaa ijoo naannawaa sanaa ta'etti siquu akka danda'u tilmaamamuun isaa qabsoon humnoota akkana lameenii fi Ameerikaa gidduu jiru gara sadarkaa amaatti ce'aa jiraachuu mirkaneessa. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News baasaalee guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenya haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa.
xumuraam qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.